haqee yaada of ajjeesaa jiru kudha hojii qabamu. Miira keessan hubachuun laazima. Miira keessan hubachuun laazima. Akkatti hojii ta'a. Suuraa kana hoo yaadu. Maqataan kaayiroo kana bana garaachin laa abdii bichaa wajji takka takkaan of ajjeesu teetti. Ana malee. Dhugaa dubbachuun maqataan masrii kana meena seensifte beensi tuan marro ko kita ya suwar balwali kursi bagata mi kana jiru ana wali takkatakkan ko jiru tayi hundi sa inkol fina wallahi inkol fina namre jireenyi tikale robleeki ojolle riyo ta keessa ana male wala jede beetani riyo ti yeki keessa namni ilmo qabne ana ko ani biika ani hayuro kinjira be ro waye dursi achuwan waan argu Aku biar kisah kamar tu luar luar kisah orang sana. Segala luar tu ambil kisah segala ilmu orang ketemu. Aku ama kisah dalam kisah tu am audi. Anak bayi nak tolong juga. Wallahi sih betul lah. Wallahi sih betul. Mungkin. Wallahi betul juga. Amul magarati. Abdi rakko kap. Harra wanti amma dari kun. Upajisu yalu isa. Tugas atau berangki atau baru dubbi tugada wanti inni keessa jiru rakkoo amara wallahi mucaa kana dhugumatti osoo nama qabaatee yookaan immoo oromoon kun gaafa nama dhugu malee gaafa nama jiru nama yaaddu osoo namni gargaaru jiraate ka gargaaramee biyya kana keessaa bahu maali beektan mucaa abdiin daa'ima qaba haati daa'ima isaa deette namni agar riskii rabbi walitti nama heer waliin jiraata gaafa gargar bahu mootu gargar bahaa jechuudha. Yeroo gargar bahan eegadda bahanii amma turanii jira. Yoo xiqqaate baatii 10 ni gaa baatii 8 caalu jechuudha. Almost baatii 8 taa'ee gargar bahanii baatii aga kanaati. Haati yeroo jalqaba gargar bahan san ilmoo adda irraa fudhattee deemte achitti bakki isin jirsanitti kiraa manaa isii irraa kafalaa daa'ima isallee waan masruufa kafalaa gitu. Sunis biyya kana kun keessanuu beektan dalagaan hin jiru namni hedduun hin beektan jedhee yaada. Akkasitti gargaaraa ture jechuudha. Garuma badii jechuudha. Akkuma ta'u ta'ee isinlee kiraarraa kafalaa ilmoo isallee masruufaa ture. Haala san keessattis isin hin dandeenye waan ta'eef ilmoo isaa fiddee biratti gattee biraa deemte jechuudha. Ilmoo isaati waan ta'eef ofitti fuudhee manatti galfate. Kanaaf carraa inni qabu maal inni obboleen kee nama kana. Ilma isaa kana qaama isaatirraa qabee kana fuudhee manatti hin galamu ofirraa gatamu wajjin jiraachisa. Gabbee dalagachuuf nama ilma kanatti dhiisatu hin qabu. Wallahi gabbee dalaguuf namni ilma kana itti dhiifatu hin jiru. Sinii galee taa'ee isa guddisuuf immoo gartee mallaqa nama gaafataa miire. Mallaqa nama gaafata. Taa'ee ilmoo kana guddisuun immoo hin ulfaatu. Mucaan isaa aadamummaa gartee barreessa moo'isuu barbaadu qosaan jiru wallahi. Mucaan isaa baay'ee guddaadha. Humna qabu. Gibbidaadha. Amma tibba kana jechuudha. Jiru kana liigira seenee geemii taphatee achirrallee waa fudhatee yuutuubillee dalagatee yuutuubis guddaa qaba. Sassaabii 100 ol qaba. 100 qaba. Achirratti waan kana dalagee waan silaa kiraa manaa kafalatuu fi mucaan kun amma kiraa manaa kophaa isaa kafala. Yoo xiqqaate dooraa 100 ol kafala. Nyaatatu jira, dhugaatitu jira. Sii galee. Waan kana waan miidiyaa hawaasa kanarraa akka shaqqalle immoo mucaan isaa humna qabaa, mucaan isaa ulfaataadha. Azaa godhaan jechuudha. Wallahi itti jabaatan mucaan. Kanaafuu ufajjeetu furmaataa warra jettan ila waan isiichuu barbaade. Inni anammoo waa'ee har'aa dubbataa jiru. Rakkeenya isaa amma dura namoonni isa gargaaruu barbaadan amma fakkeenyaaf ijoollee fi gastii wayii baay'ee turanii waan asliitti reef haasa'aa turanii eegaa soddomaan dura ni gargaarree kaniin biyya kana keessaa isa baafnaa jedhaa turan. Dooraan ispoonsara 8,000 gaafataa jiran ispoonsara. 8,000 sun garuu nama tokkoof inni immoo ilmoo qaba nama lama waan ta'eef. Kanaaf anamma rakkoo warraa kan ufajjeesuun isaaf furmaata ta'etu mul'ata ani hin beeku sun. Sanii galee. Kanaaf warri gargaaruu barbaadan mucaa kana gargaara. Rakkoo inni qabu rakkoo kana. Biyya bakka kana keessatti immoo namni hubattan jedhee yaada. Ilmaa miti dalagaa yoo jiraatti maal dalagattee isiniin waa maal nyaattee bulta. Yoo waan dalagin biyyuma kamuu ta'a Itoophiyaas ta'e addunyaa feetirraa jiraatu Ameerikaa manshaa Allah namni
Amerika inshallah namni biyya gaarii dha yeroo biyya faranjii kana dhallee jiraatu biyyuma barbaadee jiraatu jechuudha. Yoon dalagee nyaatu hin dandeettu. Inni immoo dalagee nyaachuudhaaf dalagee jiraachuudhaaf akkuma isin jedhe kana online kanatti takkaayyuu tapha deemii taphatee takkaammotu YouTube viidiyoo dalagatee waan kana shakkaruudhaaf ilmoo isaa ittiin dhiisuu jechuudha. Si galee mucaan isaa baay'ee ulfaataadha waan ta'eef namatti kennatee jechuun sammuna kana guyyaa sadiin waa ofirra dura guyyaa shan akkasiin dura namatti kennate. Namoota ijoollee birrii hin qabantu jira biyya kana keessa Oromoon jechuudha warri lammii bira siin jiranii namoonni ijoollee birrii hin qaban ni jira itti kennanii ijoollee 3-4 fuudhanii birrii wayyaa jedhu tokkotti waan fudhatanii itti kennatee namittiin birrii mucaa kee kana qabee argadhu funyaan haabaa tokkotu irraa fudhadhu jettee jirtu guyyaa lama keessa dadhabdee si galee dadhabdee jechuudha. Kanaaf nama tokko muutu kule turtina jira. Naatullahi. Kanaaf obboleen kiyya namni wal mucaa kana gargaaruu barbaadan rakkoo har'aa kana qofa osoo hin taane fakkeenyaaf har'a uffachiisuu isaa sobas haa ta'u uffachiisuu yaaluu isaa sobas haa ta'u biraan keessa jettan kana haa ta'u namni jalqaba yaannummaan kunuu isa mataa keessa isaa dhufuun yaannummaan akkanaa kunuu mataa isaa keessa dhufuun ol dabee ramman agarti. Mataa isaa keessa dhufuun rakkoo qabaachuu irraa. Rakkoo inni qabu mootu isaa misliin jedhe kana ilmoo qaba. Ilmoo kana wajjin immoo dalagatee jiraachuu hin danda'u. Namni itti dhiifatu dhabee kanaaf mucaa kana bira dhaabbadha. Biyya kana keessaa baafna jedhanii gareen ijaaramanii achumaan callisan. Ijoolleen warri garee isaa ijaartan piliis warri keessa jirtan yoo kana beektan taatan gargaaruu barbaadan Oromummaa walitti qabdanii obbolummaadhaan bira dhaabbannaa hin dagatina. Gaafuma namni du'e qofa wallaahi waan kana jechuudhaan awwala akka jarraa ta'e waliin turre dhugaan seene jalqaba qotate sheexaanni bara nama shawwada. Sheexaanni yoo tokko tokko talalee waan taasise badduudha baay'ee sheexaan yoo fira ta'uu batte malee addaftee. Si gale yeroo san miira keessa galtee waan narraa qabdu sun waan nama salphaa itti fakkaata. Haadha ilmoo maarii haadha ilmoo narii obboleessi fi hin nariin ofii deemte namni walii galu dadhabee maal godhadhu. Waan hin dalagan ilma isaa kana eessa ka'een dalagatee ilmoo hin guddifatu jechuun dhugaadha sirnaayyee abbaadha eega ilmoo qabaate ilma isaa san guddisuuf dirqama qaba. Dalagatee ilmoo hin guddisuun dhugaadha ilmoo isaa kana eessa ka'ee guddise. Yuutuubii dalagadhee guyyaa 5 dura namatti kennate adaanaa muumaa jettan kana yuutuubii dalagadhee ilmoo kana namatti kennate namitti hin deebitee itti kennite achii nama garaa isaatti irraa jijjiirate jechuudha. Kanaaf akkasii kana jechuu barbaade namni abdii gargaaruu barbaade gargaara ammallee mootu hin dagatina gidduudhaan haasawuma awwala kana gootanii dhugaa namni ilmoo qabu biyya maqaatii fi biyya maqamoo jiraattoon dalagii jiraachuun ni ulfaata akkasii bira dhaabbadha isin jechuu barbaadeni warri kaayiroo irraan dalaguu sadarkaa badase uumame maaliin isile wanni waanuu uumee kee wala jalqaba qoosaase halo jalqaba qoosaase yeroo yumbee ni labar waan uumame bara nu qoosama se ante mucaan dhugama godhateessa yaa dhugama godhatee yaa wala qoosa tasee amma yoo laalu immoo dhugama ta'e ani BBC achi bira waliin bira galee BBC ne ijoolleen komantii fakkeenyaa waa'ee masanii haasaa tureyyuu Libis bodaga kau jechuun amma miira keessa galee qaalitti beektaa yeroo tokko achi libbiin akkatti gatu namatti ol facaasu kunillee namatti ol facaasu kunillee miira keessa nama galchaa beekta. Ambarri ijoollee wayita mana hospitaal bar sauye mina akka qorannoonni addunyaa mul'isutti bar namoonni ajjeefna jedhanii uf ajjeesu jedha bar namoonni hedduu ka harka ufiitiin uf ajjeesan jedha. Lala nama keessa jira ala jira kaayiroon ala jira dhagayi akka qorannoon ibsutti bar an guyyamaayyuu jedhee bar wayita poostii isaa san argu wanti kun akka qoosaatitti ilaalamuun qabu akka qorannoon ibsutti namoonni harka ufiitiin uf ajjeesan uf ajjeesuun duratti jalqaba uf ajjeefnaa jedhanii dubbataniiti uf ajjeesan harki irra caalu. Gabto alaan
So bataan kabdal bannaata nama akkanatti hiriyoonni kiyya Awustiraaliyaa faarraa na bilbilanii wallaahi wabillahi nama hedduu na gaafataa jira. Mee tamaamiin faa hubadhuu naan jedhan ani Kaayiroon ala jiraan beeku jeenan. Inshallah rabbi ala fisu. Harreefuma tana ba'e immoo ansii ajaa'ibu galgaluma kana ba'e. Amma waan jiru yani bareeda jira waan jiru gaa ijoolleen warra biyya alaa jiru kun illee hin gargaara jedhanii jiranii. ምንድነው ችግሩ? አው በጣም ይከብዳል። ኢላሃ ኢላላህ ረኮ ኢሳ ከዱራኒ ከማለ ይቱማ አነሞ በር ፊቢረቲና አረብሰኒ ነጀለ ዱፈኒቲ የማለባ ኢሳኒቲ ፈከን አረብሰኒ ቤኳን namni bar anon innu yubar awwala kuma qosaatti jalqabe garuu keessa achi booda maal taate asila keessa namatti jabaattimi tokko barna nam bilbileetinin mucaan kuyyoo haa ta'e irraa gaafatamtaa uumama naan jedha fira isaa ta'uu hin beekon akkam akka ta'e aboo an Israa'elii miti sitiyoon nuuf godhe an akka hiriyyuu maatiitti garaa na nyaata malee wanti irraa gaafatamu tokkos hin jiru jeen beek እና namoonni dumiira keessa seenanii arrabsaa turan poostii kiyya irratti so በጣም ይከብዳል እና gargaaru waan waan isin irratti beekwana akhi wallahi wallahi dukumatti nama boya firrillee kaamballee kafa godhu gaafuma nama qofa nama boya. Yaa jamaa warri asirratti kijibaa jirtanii jettan nuti warri inni wayita inni dhuguun argine. Maakar mangir tankoon. Ani kuna Kan ajaa'iba amma asirratti maa kijibdan warra jedhu jira bar. tarasa abdii mi jaatu maaltu singee bakka babbaan hin barbaadin giddi wal tarasta nam koo hiriyyaan kee hojii jiraatu tokko kootu yaadde wal taarameetti ol fuutee fiddil tarasta bakka ay wal taanamni wal dhiisa michi gaanno birkiidha kun. Namni Quraan hiikee Quraan fuudhaa boo nakkaabbatin akkanuma osoo ijoolleen kun wallahi Kaayiroo miti jechuudha biyya keenya Itoophiyaas Saawudis Ameerikaas Kanadaas namni walii kun jira garuu jireenya isaanii miidiyaatti hin baasanii lafa jiraatanii beekamtii waan hin qabneef namni irraan dubbatu malee birkiin godhina nama arrabsina.